Firdi beeti maatu sinirratti baay'ataa jennaan rakkoo bultii rakkoo haadha manaa fi abbaa manaati. Wanni firdi beetii natti moo irra caalaan rakkoo haadha manaa fi abbaa manaati. Abbaa manaa zaalima ilmoo namaa zallamu maqaa sheekii uffatee ilmoo qallaba dagatee jiraatisuu dagatee mas'uuliyyummaa dagatee irraanfatee fuuchuu jechuun maal akka ta'e toofiifuu abbaa manaan ta'in namni sii tokkoof abbaa manaan ta'in akkamitti haadha manaa dabalata sii duraatiif abbaa manaan ta'in. Waami maaliin ta'a maal abbaa manaa kana maaliin ta'a yeroo intala namaatiif abbaa manaa taatu bar ilmoodhaaf abbaatuudhaaf qopheessite miti. Zaalima nama danuu saajjirasi wallahi isa nama sodaachisu isaa firdi beetii kana keessatti warra zallamuuf jecha waan hin taane irratti hojjete warratti kun qabeenyaan akkana kana guutii jedhee warra saarratti waa meeqa hojjetu nama meeqa jira isii rakkisuuf jecha fuudhuuf jecha fa'i maqaan taane siidhaa kennu. La ilaha illallah. Isa sanatu iyyuu maqaa nu balleesse jennaani isii kanaafuu abbaa manaan taane inni nageenye diraamaa akka diraamaa dhaggeeffatama tokko maaligaa maangoo mangaraatoo lafatti lafa jira jawaareen jedhe maal abbaa manaa akka sanatti heerumte kaasee akkamitti islaama komatti abbo qaalichi sun amma abbaa manaan ta'u intala namaatiif dhuguma intala kootiif abbaa manaan ta'u namicha maangoon haati manaa maangoodhaa galii isaan biratti isaan sana biratti maangoon cabee isii caala nu biratti immoo haati manaa waan itti fakkeeffamtu hin qabdu amaanaa fuune obboleettii keenya dhiiraa kennineeti obboleettii dhiiraa fuune miizan isaas jira tokko lammaffaa chaansiitu godhee jennaan anaaf haadha manaa taate malee abbaa siitiif isii himatu waan ilmoodha. Abbaan si akkuma gaafa dhalatu sanatti ilaalaa jira. Abbaa siitii fi salgan ganna 18 ganna 20 guutuu ta'a beekee sii kennee bara. Wallahi. Raka filaan sii kennee bara. Uumama dirqee jennaan sii kennee bara. Uumamatu dirqee rabbitu dirqee.